ورحمة الله وبركاته. Qaqaalii ilmaan Oromoo bakka jirtan maratti nageenyi koo qilleensarraan isin haqa qabu jecha deebinee jirraa walitti deebinee jirraa istiidiyoo gallee jirra isiniin jecha irra deebiidhaan anaa fi isinis ta'e baga gara chaanaala keenyaatti nagaan dachaan isiniin jecha haala informeeshina qorumsa biyyoolessaa wal qabatuu fi waan adda addaas dubbachuudhaaf karaa telegiraamaa deemtanii qormaanni adda addaa as jalaa waan jiruuf qormaaticha achi jala jirus shoortinootii gaafii ikoonomiksii wal qabatanii fi kanneen kana fakkaatan bifa gabaabaadhaan achi jalatti isiniif keenyee jirra waan ta'eef gara telegiraam chaanaalii keenyaas deemtanii jooyin gootanii achuma yuutuuba jalaa linkii isaa argachuu dandeessu. Haala kanaan akka itti fayyadamtan isiniin jechaadha. Gara fuula duraatti waan hedduu irraa barattanii linkii chaanaala keenyaa argachuudhaaf mallattoo yuutuubaa irratti kallattiidhaan ni deemtu. Mallattoo yuutuubii iddoo kana jirti. Haala nama isinitti agarsiisu kanaan jala deemtanii tuquu dandeessu. Asitti bifa amma isin argaa jirtaniin ni mul'ata. Jeetiin amana iddoo kanatti yeroo dhuftan haala nama isinitti agarsiisu kanaan jechuudha. Mallattoo yuutuubaa iddoo kana jira. Mallattoo yuutuubaa irratti ni cuqaastu. Gama fuula duraatti deemtee linkii telegiraam chaanaalii lamaa jira. Telegiraam chaanaalii lamaan keessaa isa kam jalatti barnoonni garaagaraa dabarfamaa jira. Haala nama isinitti agarsiisu kanaan deemtanii linkiileen achi jalatti isiniif kaa'es tan achi jala jirtus tuqxanii akka nagargaartaniin isin afeera. Haala kamiin linkicha argachuu dandeenya na jala koottaa. Yuutuubni keenyas haala imma isin argaa jirtaniin isa kana fakkaata. Yuutuuba keenya irra deemuudhaan xiyya fuula dura isaa kana irratti ni buutu. Haala kanaan kallattiidhaan karaa linkiilee saniitti si geessaa jechuudha. Haala nama sitti agarsiisu kanaan ammas xiyyaa fuula dura isaatti diskiripshinii kana jala jirutti ni buutu. Kallattiin eessatti si fida? Linkii lamaa jira. Linkiin lamaanuu karuma chaanaala keenyaatti si geessiti. Tuun telegiraam abduurrii 07 kajuu bira dabartee eessa dhufta? T.me abdiitich kajuu kanarratti yoo kallattiin cuqaafte kallattiidhaan karame si geessa. Kara telegiraam chaanaalii keenyaatti si geessa. Haalaan nama isinitti agarsiisu kanaan sirriitti hordofaa qorumsa garaagaraa achi jalaa ni argattu. Qorumsa achi jalaa argattan kan dandeessan dalaydanii kan hin dandeenyes imeejuma isaa kaaftanii karaa keessoonnatti ergitu rakkoon hin jiru. Waliin dalaynaan isiniin jaa kallattiidhaan linkiin garamitti isin geessa? Gara telegiraam chaanaalii kootiitti isin galchee jira jechuudha. Haala nama isinitti agarsiisuun isin of jira jechuudha. Kunoo telegiraam chaanaaliin keenyaas akka isin agartan kana fakkaata. Haala kanaan gaafiin barnoota adda addaas ni jira. As jalatti gaafilee garaagaraas argachuu dandeessu. Ammallee shoortinootiis chapter 5 hanga 8 dhaatti slaayidiidhaan qopheessee qophaa'ee as jala isin keenyee jira waan ta'eef chaanaala kana jooyin godhaa. Seenaa irraa baradhaan isiniin jaa. Barnoota keessanii waliin turtii gaarii naa qabaadhaa. Inshaallah yoo rabbiin taate borurraa eegallee qormaata garaagaraa dalaguu irratti ni argamna. Hammasitti nagaan naa jiraadhaa. Turtii gaarii naa qabaadhaan isiniin jaa.
yeroo gaarii qabaadhaa.